Wareega manurraa barbaachisu qophiidha. Guyyaadhaarraa eegalee daangaa keenya kabachiisuuf duubatti hin deebinu. Bitamtoonni, ergamtoonni, wayyaanonni, sumaaltonni kana beekanii nurraa haa dhaabatan. Yoo nagaa nurraa dhaabatan nagaa isaanii hin barbaanna. Yoo didan isaanuu beekanii nuti ilmaan Oromoo kana osoo beekan Sumaaleen guyyaa tokkoofillee bakka Itoophiyaa bu'uu dandeettu. Yoomillee mirga guutuu ilmaan Itoophiyaa keessaa ilmaan Oromoo akka qabnu addunyaan illee hin beekani. Isaanuu wayyaaneen nuun bilisooman. Eertiraan nuun cabde. Kana beekuu qaban.